ነገሰ እሺ ala kedela majo me nutim finyo chalo bajeste kana fakade amza chindemini gurgullefadu namota waan kana gurgulleessanirra gurgulleeffadhu deeminiti maarree poolisoonni jiru ko poolisoonni karaa nagartuu gara tol seentuun qabdu fooqicha kana yaabbachuu dandeessu dha karaa amma deemu gimmaasha ga'een deebi'em dadhabeen deebi'e bakka karaan cufatee dhaabbachaa jira bakka Doktor Amsa ati bakka sanii hin deemini information barbaachisu achiin fuudhama kun waan tokko waan guddaadha kan argachuun iyyuu waan sila barbaachisu achitti namoota gartee gara alaatitti jiran namoota itti dhiyeenyu jiru waardiyyoonni koo jiru poolisoonni jiru nafaana jiru poolisoonni koo makiinaa keessatti isheen warra wadarooti irraan cinnee minaan jedhee amma mucaan tokko feene bira taa'ee bu'a ture beekte koo isisti makiinaa keessa laaleen dhufa koo meesti waan isin hojjetu guyyaar gani civil bilesan anis la dhukkube maanni qoy wadaroo na fajjeeste moo qoricha na fajjeeste waa namni jiras nama mammaatti daddabaafate hin jiru ay qoy namni nama jiraasti waan ta'eef sirriitti daddabaafadha istimi meesti ittimi kottu meesti waan jiru akkamitti akka dhiqoo qoy kunoo kana gaafadhaa kun mariyaa isaaniiti ittimi waan jiru akkam jirta obboleessa koo naguma jirtu akkamuu nagaa alhamdulillah baay'ee nama gaddisiisa obsasiniif kennu maaltu maal ta'e gara sa'aatii 11 fo'amatti uffatottee turte yeroo sanatti namni qabuu hin dandeenye bitta boodarra immoo kan uffanniif darbe rakkoo si yookiin wanti adda baafame tokko ittiin jiru kanuma malee kanuma ammatti wanti adda baafame hin jiru hagammaa yoo irraa hin buufne bitta achumarra jirti fannoo namatti jirti fanno marra jirti hagammaatitti iddoo hojjettee finyoo diimaa wayii miti isuma bakka isuma ajaa'iba wallaahi biyya tasaqqatu isiniifis obsa kennu jajjabina kennu amma xumuraatti jirumaan jirra Dr. Hamza mee information akkanaa nuuf fuudhaati ummannis maani konkolaataan adaajii hin qabne geef salfiirraa baheen utaaleen nannee yeroo ijoolleen natti dawwalan salfii marraan bahee bakka konkolaataan kun adaajii hin qabu ture salfiin galee uuman seene bakka utaalee man bahee bakka baay'ee gaddisiisa wallaahi hanga dhumaatti yoo dandeessanii qaamni seeraa yeroo inni buusuufaa bira geessanii otoo agartanii bareeda seenuu akkas seenuu yaala mee Dr. Hamza seenuu mokkori ila agartee tamiti ekkatti karaan dabartuun qabdu argineerra jiraadhu mootii koo ulfaadhu nu jiraadhu jabaa keenya biyya keessaa qabnu wallaahi yaadannoo nagbasaa baajaan sin bira jira baajaa wajjin intineedhaan barandaarratti argeen bee mabeette barandaarratti argeen bee kottu mokorree deebi elistu yoo danda'e mokorree deebi Basir orientar maal godhame tu miuti gargaara bona ko bona bakka inni socho'ee gatitee fi miuti qabanne gargaara miuti goona miuti qabadhaati poolisoonnis waan ta'eef fiiqee waan jiru adda siniin baatu ash naggasaanis deemeera miuti qabadhaa naggasaan afaanera okay way walen deebi'aatiin Achiba. So. Ashangguliti boy, opening share goda ashangguliti boy cari sih. Kok agak di video aja ante di sagale video bicara lah tuh.
Kota bakka jalatti kota bakka jalatti baay'ee haabaan sammuu nagi baame kotaatti bakka erga baame jedhame baasimeeti Mari semua basus mari kan mah. Kota Bani. Mari semua mana boleh lagi? Apa boleh lagi? Mana yang gara-gara? Kota kas, kota ni gara-gara ni kisah. Kota kas, jalan nama kota. No. Kota kan tu kisah malah itu jo, malah macam no. Asyik kota jalan latin semua. Sini mana kau gana yo? Kau ni gana macam kota. Kota pasar. Guys, mal tu mal te koi. Boni to fajjisi maaki miti homma profile mubarak irra jiru kana garte makai Himulatu bartuun boonii isii abbaa manaa isiitu hojii hojjetumi. isi san tu fajjese Inde boonii moo? Uy maal taate? saati boda saati lama dura video hojjette Abbaa manaa isii kan konkolaataa bitteemi? isi sani ka yeroo baay'ee eenyu kiyya jettee akkasitti mucaa makiinaa keessa jettee dhiyeenya kana Abbaa manaa koo ka jettu gisuma hundaa hedduu na kofalchiisti wallaahi dheengaddaa laayifiirra waa isi dubbatu ture. Way good. Maaluma taate yaaboo? way Kenya nama argan nama ratu bila. Bekar ratu bila ni bahasa juru. mana mo kopiling ko rama to me naka warning kan keng
Baacaan galchaani baacaan yeroo ol darbatu haa dhufu boona. Ayyee rakkoon qabu. Oy. Baacaa baaboo darbadhu. Ona koy amma wanti kun khate. Amma bari waan wal kasaatiin charger. Fooqirraa of darbattee jettanii isa? La uffanne fite. Video dalaydee ani uffanne isa jettee deemtee haada diimaa tokko qabattee haadumsaniin uffanne fite jedhan kun amma warri bira dhaqe. Wayyaa rabbi. Sila qoyna na sinamni jiru eegisiin video dalayte. Dhugaan beeku anillee wal akka sa'aatii lama hungeenniranii barsaatii tokkoyyuu waan hin qaqqabnetti ijoollee nama kun warri itti dhiyaatu. Naggee as kottati dhagaa jirtoota as kottu gara makiinaatti. Silkiin kee hojjechaa hin jiru cufaadha kottu. Daandiin cufaadha gara goonu amnee dhaabbachaa jira uummata waan tokko waan goonuu qabnu. Abo warning kita tiket nerapi jera kopling share koda. Budisa Dr. Hamza. Kopling share koda me. Maal fayyada daandiin cufaadha muufee gara tol seen namne ko bakka macarashaa rakkoo shakkani miidiyaa kana shakkani kan kee jennaan baani bara agartee deemti. Dhageera. Kanaaf jedhee nu dabbare. Manni kun mana keessani kopling koda. Gaddaa wal jaallanna miti ma. Yeroo dhagaa jiru waliin jaallanna. Yeroo gaddaa garuu walii birmaan Maatiin ture bar sagalee amma achirraa namni iyyuu san hin fedhu tiktookii waan taate warningi kaa'uu danda'a. Koppileen godha. Sagalee ani miitiin qabadhen seebeette. Ol seenee baay'ee iddoo ishee ga'uu danda'een ture garuu maal goona intinidha. No doctor. Booti waan balleessee qabdu obboleessa koo. Qaamoleen seeraa siin galchan qaamoleen seeraa jira waan ta'eef seensisan isheen. Galeeraam nuti nageenya kabachiisuu dhufne jennaan nu dabarsan namla. Eeyyeen. Abdi Geetaachoo deebisime. Galchaame naggasaan hin jiru as jala. Kuna naggasaan jira. Kanaafuu darbime. Assalamu alaikum jirtu. Waalaikum salam warahmatullahi. Waalaikum assalam abdii gootana. Koneetti tisiqaati qoradhaati nu banaa malee taptaabaan abbaan barbaade nagarachuu jammareera. Beekumtu amma qabamaa rogeetta ta'a. Nama tajjeesee maal tajjeesee minaan mucaa viidiyoo hojjettee ofiisiitii hin beeknu nu lamaan ni nyaam dubbadhu mee waan dubbachuu barbaadde abdii koo. Duraan dursee obboleettii keenya gaa boqachuun si kan falmii keessa nama galchaa ture jalqaba akkuma dhageenye uummataan geenyeerra viidiyoos hojjedheen tureni viidiyoos hojjedhee tan maxxansee ture tiktookii koo miileenaa irratti feesbuukii irrattis maxxanseera barreeffamas akkuma dhageenye ani bilbilaan adda baafadhee kee tan maxxanse duraan dursee malee callisee maxxansine dhuguma du'uu ishii adda baafadhee ka'ee maxxansi sana booda immoo haala du'a isiis adda baafachuuf yaalaan ture hanga ammaatti kan immoo seeratu murteessaa seeratu ibsaa hanga ammaatti wanni jiru akka isheen of ajjeestedha hanga ammaatti odeeffannoon jiru akkuma viidiyoo irratti agartanittis akkuma isheen waan isheen of ajjeestedha garuu sababa isheen of ajjeefte maali kan jedhu immoo gaaffii guddaa kaasaa jira nama danuu biratti gaaffii keenyas maaliif akka of ajjeesuu dandeessu mucaan kun hin qoratama kan ammoo kan qoratu poolisiidha. Abbaa manaa qabdi mucaan kuni abbaa manaas yeroo sana eessa ture kan jedhu kan qoratus poolisiidha kanas kan ifa baasu poolisiidha. Baay'ee guyyaa sadii dura bola viidiyoo isaan hojjetan tokko argee baay'ee garaan na raafamee ka'e baay'ee isa isaan ol dhungatan maali mucaan kun daqiiqaa lama qofa obsideetti ta'e daqiiqaa lama qofa tarkaanfii of ajjeesuu sana hin dhiiste ture. Tarkaanfii of ajjeesuu daqiiqaa lama qofa obsideetti ta'eeti tarkaanfii of ajjeesuu hin dhiiste ture. Garuu amma hin jirtu. Boleewwan keenya nama 22 nu daawwataara. Boleewwan shamarranii ana koo boleessa keessatti tokkotti aariin numa jira. Jaalallee dhabuun numa jira. Jaarsa dhabuun numa jira. Du'a
haadhaayyuu hin obsu du'a ilmooyyuu hin obsu waan ta'eef waan salphaadha wal dhabuun tarii wal dhabuu ta'e. Kanaaf wanni hin jijjiiramne hin jiru. Aariin isin hafa wanni hin dabarre hin jiru gonkum. Ariifattanii tarkaanfii dudduubatti deemu. Amma booniin boqatte already. Booniin aara galfatteetti waan isii gube sanarraa. Waan tarkaanfii kana si fudhachiise irraa booniin already aara galfatteetti bakka. Hin jirtu si. Kan gubatu eenyu beektu? Haadha see. Abbaasi jalqaba irratti kan gubatu. Kan gubataa jiraatu yoo jaarsisi ta'e meebii booda fuuchuu danda'anni. Fuudhee jiraachuu danda'a booda ilmoo dhalche. Garuu kan gubataa jiraatu maatii qofa. Yoomuu gubaan kun achirra geesse. Yoomuyyuu gubaan kun keessa isheetii bahuu hin danda'u maatii. Yoomuu gubataa jiraatu. Yoomuu aaran galfatan jechuudha. Isinii galee? Kanaaf anuu qaatan of jibbe ijoolleen jettan jirtu koomentiidhaan argaan jira. Of jibbuu dandeessaa. Maallaqa maatiitti ergitee maallaqa maatii jalaa balleessuu danda'a. Nama wayii jaallattee mana naa ijaareenyaa maallaqas jalaa balleessuu danda'a. Na amani wallaahi. Ati harka kee duwwaa addunyaa kanarra dhufte. Ati harka qophaa kee addunyaa kanarra dhufte. Boriftaa wanni hin jijjiiramne hin jiru addunyaa kanarratti. Waan mucaa kana aarse guyyaa sadii dura namni nagaa ture namni jaalallee isaa afaan ol dhungataa ture. Wanni nama itti of ajjeesuuf dhiisuu danda'a. Dhugaa rabbiituu nama qabaatte yoona akkoo namatti matteetti mucaan kun waan ishee cinqe kana. Yoona nama wayiitti matteetti nama sanatu qaqqabuu fidide malee. Yookiin jaarsasii ta'uu danda'a yookiin hiriyaa lubbuu ta'uu danda'a himatteetti yoona mucaan kun. Garuu hin qaqqabneef abbaan ta'e. Ituu qaqqabeera ta'ee dhugaa rakkoo sana fureeraaf ta'eeti tarkaanfii fokkisaa kana ofirratti hin fudhattu mucaan. Never booniin never ever. Indee boonni hundumti keenya beeknaa nama meeqatu arrabsaanii oola. Boonni akka durba Oromoon taatu boonni akka durba Oromoo adaban qabdu maaliif isuma siin taffe jettu isuma siin akka ijoollee magaalaa taatuuf isuma siin akka ijoollee magaalaa ijoollee raapparii kanatti taphattuuf haasoftuuf sini galee hin jibbu ijoolleen keenya danuun hin arrabsuun suuraa sii gadi deebisu jechuun hin taane jedhuun booniin ituu of ajjeesse taatee yeroo san of ajjeesse ture baay'ee arraba namaatiin. Sini galee wanni ishiidhaan hin jedhamin hin jiru amma isheen iddoo dhugaa jirti garuu nama dhugaasii nama gubaasii hubatuuf dhabdee mucaan kun tarkaanfii kan ofirratti fudhatte mee booda seerri waan jedhu waliin laalla yoona seerri hin qorata nummoo asirratti waa jechuun barbaannu waan jechuu qabaachuu dandeenya garuu seeraa olii miti namni kamuu biyya seerri jirudha. Seerri waan jiru qulqulleessa. Kanaaf obboleettii keenya biyyoon itti salphatu hanga ammaatti odeeffannoo jiru ni gaaf balleessiteedha kan jedhamaa jiru kan ibsi dhageenye galatoomna. Okay, ulfaadhu galatoomi ergaas hawaasaa dabarsiteetti turte hedduu si amanna nuti jalqabumallee bobee wanti si yaamee fi waan gara biyyaa kanarraa nama baay'ee amanurraa yaati ammallee mee dhimma kana jala nuu buutee namoota itti dhiyeenya qaban namni kun akkana waan kana ofirraa rakkoo kana ofirraa ni qaqqabsiisu waan sana daraasitti haa ta'u ammallee jala nuu qoradhume. Yaa namoonni baay'een gaafa Finfinnee jiru ani biyya keessa jiraadhus Finfinnee hin jiraadhu ani Jimma hin jiraadhu akkuma hundi keessan beektanu. Garuu odeeffannoo gara sanarraa bahu hordofaan jira bilbilaanis gaafataa kan jiran namoota baay'ee duraan dursa gaa namni of ajjeesuus nama ajjeesuus hospitaala deemeeti kan inni qoratamu erga qoratamee reeffatu qoratama sana booda reeffa erga qoratamee ka'ee sababa du'asiiti kan poolisiin qoratu sababa du'asii immoo waan danuu dhaga'uuf jirtu baay'ee yeroon siniin jiru waan hin beekuun qaba siniin jedhaan jiru. Poolisii waan baay'ee sinitti hima bilbilli siin sakattaama bilbilli siin silkiidhaan haasaa turte hin sakattaama daayirektii. Bilbilli siin karaa sooshaal miidiyaatiin haasofte bilbilli siin yoo baname hin ilaalama wanni baay'een wanni hin beekne wanni nuti hin beekne seerri poolisiin qorateet ibsa godha booda. So amma sitti obsuudha garuu ibsa kana immoo poolisiitu baasa nu miti poolisiin immoo waan jiru ni baasa ala baasu immoo hordofuudha namni baay'een akka saateetti akkuma itti mul'atetti miidiyaa isaa irratti gadhiifachuu danda'a. Garuu sun dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a dhugaas hin ta'u so waan jiru odeeffannoo haaraa yoon argadhe nuti irraa kaafadhee namatti dabalee. Isin beeksa garuu ariitiidhaan beekamuu dhiisuu mala maaliif wanni kun odeeffannoon kun qorannoo fuudhanii ba'aa jiru abdii. Warri feesbuukii irratti amma abdii dhaggeeffadhaa nama kuma 20 jira miti dhagahaa uummato warri feesbuukii irratti jarjartanii warri feesbuukii irratti tiktookii irratti nama tajjeesi abbaa manaasii tajjeesi abbaa manaasii takara godhe jedhaa jirtanu tokko gaddeeftanii tokko leeftanu of qusadhaa waan hin beeknetti hin galin waa tokko gochuuf hin dandeessu mucaalaa.
Otoosiin nagaffee jira jettee of ajjeesiidha deebiin keessan. Dhugaa walitti muu dhokotee mam shururuu hin barbaachisu. Dubartii komentii irratti mucaan sila guyyaa abdii mee deemaa laalame warri feesbuukii isii qabdan jala galaa laalaa jira. Nagaffee bakka nagaatti guyyaa dhumaatti guyyaan kun nagaan jiraadhaa siin jettu hin turte kottuu lubbuu si eegaa jirra achitti haala mijeessine minaamin qoosaan taane jalatti barreeffame maal taate obboleettii koo bareedduu koo maal taate maal jedhamee silaa kan barreeffamuu qabu jala deemanii hin turte dafii kottuu achi qabrii keessa jirraa si eegaa jirra dhaqaa laalaame hoolaa komentii isaallee kaafachuu hin dandeenye dhaqee ammallee jira ofitti ofa baarsaati ta'e naa baay'ee nama gaddisiisa. Kanaan dhufu nama gaggeesse naa baay'ee nama gaddisiisa. Aldo kuaso. Alex. Jalqaba irratti biyyeen itti salphatu lubbuu ishee maaru nama gaddisiisa taateen kun xiqqoosi booda kana namni filannoo dhumaa godhee kan inni fudhataa jiru fajjeetu gaafa ta'u yookaan lubbuu ofii irratti murteessu gaafa ta'u nama yaachisa. Wanti nu beekuu qabnu tokko immoo jira. Wantichi maal iseeti? Jireenya ofii, jireenya dhuunfaa ofii, jireenya mana ofii miidiyaa kanatti gadi fidanii miidiyaa irra baasuun kunis miidhaa qaba. Miidhaa akkamii qaba? Fakkeenyaaf namni kan ishee beeku gammaddee akka jiraattutti sii galeera. Namni miidiyaa irratti jaalala waliif qabu agarsiisu kun baay'eensaa lafarratti mana keessatti jireenya biraa jiraata. Saniifi gaafa isheen akkas jettu miidiyaa irratti namni kan ishee boonii beeku gammachuu akka qabdutti gammachuudhaan akka jiraachaa jirtutti. Mucaan kun immoo himachaatuma kan isheen lubbuun darbee yeroo isheen nagaa biyyi lafaa jettu kun namni akka ittiin birmanne yookaan akka maal taate jedhee isheen gaafanne miirri isheen asirratti miidiyaa irratti agarsiistu faallaa waan ta'eef fakkeenyaaf Mubaarik asirratti kolfee taphataa yeroo hunda waa tokko akka rakkina hin qabneetti of mul'isa gaafa ta'u jireenya mana isaa keessaa waa hunda agarsiisa gaafa ta'u akkanitti rakkina isaa gaafadhu hin qabu. Sigalee kanaaf namoonni baay'een jireenya ofii isaa lafattutu godhate. Rakkinni tokko gaafa uumamu namootatti dhiyoo jiran osoo mariisise rakkoo akkanaa ofirratti fudhachuudhaan duratti hiriyoota qabaa, namootatti dhiyaatan qabaa, haadhaaf abbaa qabaa. Maalillee yoo uumame lubbuu ofii irratti murteessuudhaan duratti namoota sanaan mariisisuu rakkoo akkanaa keessa jira akkam ta'uu fala akkamiinaa faltuu jedhu. Kaameraa cufi naggee. Kaameraa cufi naggasa. Viidiyoo cufi naggee. Naga'uu yaa Rabbi. Video cufi yaamda. Galeessa neetworkii sun Viidiyoo hin banina nam tokko viidiyoo akka hin banne maaliif akka ta'e beektu tokkoffaa hordofamaa jiru namoonni baay'een miiran taane keessa galeera waan ta'eef viidiyoo akka hin banne namni achi jirtu. Kun makiinaa qabadheen jira ambulaansii yeroo booda faana baheen immoo hamma hospitaalatti faana deemaa jira konkolaataa qabadhee jaan dhaabachaa jiruuf. Odeeffannoo dhuma tamsaasuu ta'a waan ta'eef amma qaamni seeraa eeyyamutti namni tokko viidiyoo akka hin banne nagasa yoo dandeesse gara kootti kootu na faana bahe annama tokko hin qabadhu baanaan isaan faanuma ba'a ambulaansii faana. hin banina viidiyoo hin banina. Alex dhiifama waliin dhaggeeffadhaa Abzaanii fi Naggasaanii especially warri naannoo sana jirtanu take it easy taragaaggaa tokkoffaa waan itti gaafatamummaa waan isinitti fidu eeggadhaa especially miidiyaa kanatti viidiyoo isa ta'u maal maali yeroo laayivii kanas maaliif waan hin beekne namni dhufe yoo godhe isin gaafachiisuu danda'a waan ta'eef akkuma amma jedhame viidiyoo cufaatee odeeffannoo jiru jiraate ofuma keessanii afaanii nutti garagalaa nutti maaliif odeeffannoon jiru tamsaasa jedhee tarkaanfii biraa keessa akkasiin hin galchineef of eeggannoo akka gootan ofiin jechuuf. Yaa. Sirriidha. Qaamni seeraa odeeffannoo mataa isaa ragaa mataa isaa kennutti